Ennaana sii gadi laalu onnaneena nagayaatu ankoota unki hin oolu wanti nani baafachuuni. Nama nyaatu damma makaa yaa shororo damma makaa ana nyaatu ana dhufu damma makaa of of Allahu akbar. Amma rabbi gooftaa koo yaa abbaan firaa. Amma rabbi gooftaa koo akkan dhufee sin ilaalle dhuftee halkan natti roobda abjuu natti deemte na yaa sororo na re na የሚያሳዝነኝ ነገር አሙመ ዮሚት ደንገዳ ሳሱማን ጪሳ ሀራስ ቆባነስ ጪሳ በጣም ደበረኝ። ብርድልብሲን ኩን illee gaaya jechuudha. Birdilibsii uffachuun na dabbare gaaya. Wayyaa qorra kanaan uffadhe ciisa jechuudha. Yaasaazzanኛል። እስቲ ባለ እድለኛ ማናት ቺኮች ካላችሁ ማለት ነው። እስንስ እንታተን ቦሽ ቺኮችን ዱባይ አጅነብያadha jennaan takka janajjanuudhaaf niitoorkii hin qabanu malee ijoolleen Dubaay hundi sii durbummaa qabdi. Namni jaran xuqwannee kurrifataa turre. Gaafa jennu akka jiruun Beeruutirraa achi fe'ame ta'e maalen beeka baangaalii wadaa antiniituyyuu fixee jedhan immoo amma achi haate immoo dhuftee an takka xalabaa baheen beeku eerpoortii otuun antini jedhu karaatti iyyuu natti dhufee fiqiriidhaan na xalafee jettee antini jetti. Ergasii kan baangaaliin nu jalaa fixee sababa dhiirri keenya hin jirreef Beeruut immoo maal keessa baangaaliin chiikochii kan keenya nu jalaa xalafaa ture. Amma Dubaayin dhiirri ijoolleen Oromoo baay'ee jira. Maaltu rakkatame jennaan baangaaliin I love you so much jedhamee isaan mo'ala dhungatamtee kaate yaa shamarran keenya maaloo kan farii yoo ta'e kan ijoolleen Abashaa kan dhungatamnan jechuudha. Kan dhungannaan nama hin quufne jechuudha. Kan ijoollee keenyaa babbareedduun otoo jiru akka waan dhungoon faranjiin inni isinii arabni yookiin immoo baangaaliin nama dhungatee wayii jettu dhungatamtanii na alshaklakum maal kan ummata dhungatamee kan keenya isinitti maali deemu maal isin rabbiyaati isaan mo'ala dhungatamtanii kaasan akka nama dammi afaanitti isin dibamee wayii jettanii of xuuxxattu. Dhunguu amma nuti bakka dhunguudhuma nu jibbisiiftanii warabbal kaaba dhunguudhuma jibbinee jirra sababa dhunguudheen gadda sanaaf waari manni dhunguu dhungatame akkasitti xuuxxatuun jedheen min ayna jiru damma wayituu dhiitti sidifame seetamoo arabni baangaaliin tokko waan keessa nama dhungannaan akkasitti ijoolleen Dubaay of sirreessaa hundootu hin taane warri akka waan yookiin jechuudha
baangaalii kana janajjanuun dinqii wayii natti fakkaannaan janajjantan adabadhaa galaa heerumaa yoo heeruma ta'e waa tokko wanti inni isin fayyadu hin jiru. Ijoolleen keenyas baay'een jirti achi keessa fuffuudhaa. Dhiironni Dubaayin keessa jirtan yoo shamarran keenya heerumuu barbaadde fuffuudhaa 4-5 fuudhaa. Tokko tokko qofa fuutanii waliin ga'u waan ta'eef dhiirri baay'ee hin jiru waan ta'eef 5-6 fuudhaa 4 heerumaa. Siinoo sin baasee hin jira shamarran babbareedduun bobboskutiin yenee bobboskutochi. Dur jechuudhaan alanas taa'ee dhaga'u Dubaayin neetwoorkiin illee hin jiru viidiyoodhaan iyyuu ilaaluun hin danda'amu waan ta'eef dhugaan isin jedha. Zubeedaa Yaasin ati na jibbisiiftee jirta maquma Zubeedaa Yaasin jedhamu na jibbisiise koomentii naan kenneen bannaati. Piroofaayilii abbi jira keewwattee koomentii naan kenneen gaa sukkaara natti ka'an. Zubeedaa ishii durii barbaanna nuti fi ejjennoo qabdu cimtuu durii sana. Isiin kun lekkiskisii wayii koomentii jala deemtee badhaadhina koo wayyoo jetti. Midhaan jibbi akkasii kiiloo 90 wayiirraa dhuftee kiiloo 5tti akka galte of bari'atis koomentii naan kennin bannaati. Dur namuma ulfaataa kiiloo qabu wayii fakkaata. Lakka namni gaafa balassage indaanqoodhuma hammattee guyyaa 20 hanqaaquu irra teesse yaafattee wayii taati jechuudha joo. Dhugaatiin jedhaara koomentii naan kennin na jibbisiiftee taate. Erga bilxiginnaa taate akkuma maqaasii bilxigee jedhanu haphii wayii indaanqoo haadhoo hanqaaquu irra taa'e guyyaa 20 hammatee cuucii yaafate wayii natti fakkaatte warabbal qaba. Namni balassage haphii wayii ta'a miizanirraa bu'a. Waqa wulwul waan qilleensi fuudhee bo'u wayii natti fakkaata namuma guddaa wayii yookiin kostar jedhee kabajan qabu akka Oromootti. Oromoon ilmaan Oromoodhaan warri Oromoodhaaf dubbatan kabaja qabu ulfaatota. Garuu biltsiginna mee maquma sii waamame biltsiginna gaafa jettan cuucii wayii bakka maqattiin illee haphii wuma soqolattuu jechuudha na jibbisiifti durbisii illee namumti biltsiginnaa keessa jiru bara obbeekaa hundisaa akka kabajan qabne sossoqolattuu bayi koomentii koo jala nama na jibbisiifte dur Zubeedaa Yaasin dhalee jedhanu wama bareedduu wayii bakka ulfaattuu wayii natti fakkaate turte. Amma badhaadhina koo abbichuu jira doleecha koo wayii. Dhiira wayii janajjante bakka biltsiginnaa keessaa dhiiruma biltsiginnaa wayii yookiin goondaree irraa isaa amaariffan beektu maaliin janajjanti goondaree wayii janajjante jechuutti kan biltsiginnaa deeggaraaru goondareedha yeroo kana baay'een. Yeroo kana yoo goondaree ta'e malee ilmi Oromoo tokko biltsiginnaa deeggaru hin jiru. Zubeedaa Yaasin immoo goondaree irraa janajjante jechuutti amaariffan beektu. Jira miti bakka. Kanuma Oromiyaa keessatti hanqaaqame baay'ee jira gaa biltsiginnaadhuma keessa jatarii jara uummata afaan Oromootiin janajjannaan mucaa mataan nagaan jiru kaateetuma qayyaramtee abbichuu koo jettu guyyaa 2 keessa a'uudhu billaahi samii'il isii maal isii qofa kan adde tamirii illee naman dhewuyyuu isaan jiraatan manguddoodha isaan karuma barbaadan deemu karaan harkaa badee jira waan ta'eef kan adde tamirii nun rakkisu. Isaan mucaa isaaniitiifis yookiin biyya keessatti mucaan isaanii jalaa hokkaamaan fuudhaaf sodaachuu danda'u. Kana adda Zubeedaa kun immoo tarii viidiyoo wayiitu ijoollee biltsiginnaa biratti argame ta'e. Dura kabade wallaahi rabbi siyaasa salphisuun tala. Maqaa nu nyaatteeti. Maqaa nu nyaatte rabbi siyaasa salphisu maleeti. Abaaramtu. Intala malee kan hudduu keessa 9 xallaa seesiin jedha kana booda. Gumaatti na jibbisiiftaniittu ammaan mee ijoollumti jalatti koomentii barreessaa namni gaafa ka'ee bila xagiidhaaf inti jedhu kiiloo bakka indaanqoo haadhoo intini hanqaaquu irra turte cuucii yaafattee qoochoon bilbil jedhee wayii taati jechuudha haphii wayii. A'uudhu billahi amma immoo dhiira bulguu tokkotu maal jedha beeytu dhiira bulguu tokkotu karaa ittiin biltsiginnaatti deebi'u barbaachaaf jecha abbichuu koo leenca koo maaloo koo jedhee walaloo barreessa iddoo kanan argaa maaltu dhalate taate Hacaaluu du'aa ka'e moo Jawaartuu hidhaa ba'e moo du'a Oromiyaa keessaa dhaabbate moo guyyaa tokkotti dubbiin kaleessa dhufe ani ofii kootiifuu hidhaan ture
jedhee warra garaa laafifate kaleessa Abiy. Maaliif jecha isaa tokkittii sana dhagahanii abbichuun dubbii sanaan garaa nu laaffifate ofiifuu hidhaa ture inni jedhanii walaloo barreessuuf. Wayyaanee yoo hamma lafa keessa balleessee ajjeese mee Oromoodhaaf wanti bu'aan inni buunaan inni hundi si achi deebite biltsiginnaa abbichuu koo jettu wayyaaneen erga mo'atamtee maqalee galtee waggaa 2 walakkaarra darbitee 3 deemti waggaa 4. Isin viidiyoo kaleessa gurbaan Abiyyi dhufe paarlaamaa irratti haasa'e dhageessanii warri biltsiginnaatti deebitan isin taazabnee jirra. Ijji Doktor Abdusee isin arge. Waan isin argattaniitti deebitan wallaallee dhiifne walaloo har'a leenca abbichuu koo jettanii barreessaatti nutti qaanfattu. Wanti leenca isa godhu hin jiru. Jawaar mana hidhaa jira ammallee akkuma isin dheengaddaa biyyee mosti ga'u hidhaa turtan achuma wanti jijjiirame hin jiru. Oromoon ammas mana hidhaa jira. Ajjeefamaa jira. Hacaaluun du'ee jira. Jawaaris Baqqalaan Abdii Raggaasaa hayyoonni keenya mana hidhaa jiru. Jijjiiramni dhufnaan isin guyyaa tokko keessa abbiyyoo koo wayi leenca koo hundi keessanuu dhalaa barbaacha warri yookiin wal janajjanuudhaaf jecha biltsiginnaa faarsaattan yookiin jaartii keessantuyyuu achi sin waamte yookiin viidiyoo keessantu nama bira jira malee rakkoon biltsiginnaa sin godhe hin jiru. Jijjiiramni dhufe hin jiru guyyaa 2 keessa na amana. Jijjiiramni sin guyyaa 2 keessa argattanii balatsagdanis hin jiru. Jabaadhaa karaa bootaa keessanitti as deebi'a. Badhaadhinni injifataadha akka gara badhaadhina. Wallahi an shakke mee Zubeedaa kana warri itti dhiyaattanu liivii akkasiin baate mee bu'aa badhaadhinni buuse kana nuu dubbattu mee ergasii kunoo wayyoo jetti halkanii guyyaa kurrifatti yoo mata tarii xonqaayitti hojjechiisanii dhiisaa bakka. Xonqaayitti hojjechiisanii yookiin viidiyoo siituyyuu akkuma kan intini dubbiin jabduudha dhagama. Gaasanii jira. Hawwiinuyyuu otuu gabbaate shamarran keenya mana ijaazaatii gaafa baatu tokko bilbiltee tokko bira dhaqa jedhaa dubbatti turte. Achumaan gaafa kan sii ba'u immoo bakka gabbaatee shamarran keenya dhiifama manaamu jette. Zubeedaanis daratii naffaattee nama arrabsaa turte waan ta'eef iccitiin dabanammaan beekamu tarii shamarranuma tokkotu yommuu fuutee viidiyoosii. Zubeeda amma jabaattee hunduu kee guduunfitee abbichuu koon jettu taanaan viidiyoo keen ol darba jetteen adara rabbii dhiitii annan maraadha viidiyoon kun sibira jira. Yoo abbichuu mitiitii minilikiin faarsinaan jette nan faarsa jettee waadaa galtee jechuudha Zubeedaan. Kanammaa dhibbatti nama naan. Minilikiin qabrii keessaa baasii goota jedhi yoo jedhan viidiyoon si gadhiifamurra Zubeedaan abiyyiin isa Hacaaluu ajjeese faarsuu biltsiginnaa ummata fixaattu faarsuu dhiisii minilikiin faarsa namni viidiyoo nama biraa qabu dhugaan isiniin jedha. Baay'een keessan kan tamirii fa'i abdusee tamiriin biltsiginnaa taate manaamin jettu isii dhiisa miskiina isiin mucaa siituu waggaa 16 maal ga'eefi jira rabbi guddisuu fi biltsiginnaan mucaa sii jalaa hokkaamsiti. Yoo barbaadde ni gudeeddi ni hiiti waan ta'eef isiin maal gochuu qabdi akka mucaan sii shamarra bareedduudha saayyoon talliin tamirii sun hin bareeddi jechuudha. Kaadireen biltsiginnaa kaateetuma qabdeetuma haati kee achi teessee akkana nu arrabsaatti waan ta'eef ati gudeedamuu qabda yookiin intini godhamuu qabda yoo jette ala xul intini jetti waan ta'eef tamiriin suudiidhaa nazaafaa si nazafaa abbichuu koo abbaa nagaa koo mootummaan si malee hin jiru jechuu jalqabde sababa mucaasi. Sun sirriidha waan ta'eef ittiin duulinaa tamiriitti jiraachuudhaaf lama noor mucaan isii akka nagaan jiraattuuf akkasiin nagaan barumsa dhayxee galtuuf abiyyiin yegiddi faarsuun dirqamate ta'e waan ta'eef tamiriin biltsiginnaa taatee otoo hin taane mucaa isiitiif jecha yoo asiifachi dhuma rarraafamaatti rabbisiidhaaf birmatu keessis akka dhugaa beekuun beeyna waan ta'eef rabbiin sinaa godhu kan Zubeedaas viidiyoon immoo numa baha. Yoo akkamte viidiyoon Zubeedaa numa baha abiyyii faarsitee dhiifte atarra viidiyoon kan kee akka hin baaneef abbichuu goota koo injifataadha riyyii abaadiruyyuu abiyyi abbaa Itoophiyaa nootaati jedhaadha qoyyaame riyyii abaadir xawalwaallee guddaa shamarran as jala jirtan bulookaa gurbaa baalagee kan iddii dhaqefa fakkaatee jechuudha baalagee
Baalakkii nama. Inna antiri jedhu lakkii ani biltsiginnaa akkana jedhee shamarran janajjanu kan isaa bakka bakkuma shamarran isa janajjantee fakkaata jechuudha. Hedduu kan ammoo intala biltsiginnaa faarsitu wayii argate natti fakkaata. Abbichuun koo abbaa Itoophiyaa noo taateedha. Rabbii koomantii koo jala abaarama. Nama asiifachi rarraafamu jaalluwan. Bayyati yookiin callisii waa'ee siyaasaa keessaa bayi akkuma Fuwaadishaa fi janajjanaa qofaaf jiraadha. Maalikin wanti erbii wayiidha. Abiyyi abbaa Itoophiyaa noo taate naan jedhee koomantii naa kennaa bo'aas jala deemee bannaa taachuu kana sukkaara natti ka'an. An dhugaa isinitti hima wallaahi kan tamirii dhagayeera iccitiidhuma jabaa nama qubna gara natti hime maal jedhanii mucaan see biyya keessa jirti kutaa meeqa baratti guddoodhas rabbiya guddisuu fi tamiriin as teesse yeroo hunda abiyyi mastigoo yeroo rafiitiirraa kaatus yoon abiyyi mastigoo hin jenne dhukkubaara abiyyi mastigoo jettee nazaafaa si nazafaa turte achumaan itti bilbilanii warri kaadiroota mucaa kan kee yeroo siin barumsa dhayitus yeroo maal jettus nuti daqiiqaa keessa sallaayitti goone hokkaamtuu dandeenya ammarraa kaaftee dirqama sitti kenname abiyyiin piroofaayilii godhatta abiyyuu koo yenee fiqari otu inni yoo inni intanii godhe faarsuu qabda jedhameeni amma kun halkanii guyyaa abbichuu si malee mootummaan hin jiru maal taate jedhee keenas maalan kana dhaga'u itti murteessine kan zubeedaan moo maal shamarran bakka heerumuudhumaaf yoo ta'u rakkoon qabu baguma jaa argatte ati yookiin viidiyoo kan geeti way ajaa'iba nama arrabsu ijoolleen biltsiginnaa moo rakkoon jira nama jibbisiisu bar gowwaadhas warri biltsiginnaa kun muudiin hin galuu fi arraba qofitti hii gowwaa ati fardee wayyaanee hii faara daggala waraabetti faandoo arraba jara biltsiginnaati waan akkasii keessaa baara fagaadhaa bashannanaa gaafa nama arrabsitanus arraba muudii isaa namatti tolu nama arrabsa koomentii jala deemtanii hee ilma abbaa maalii dhaqeetii maal ta'e maaloo arraba fofokkataa nama arrabsu ijoolleen biltsiginnaa nuti ijoolleen warri oromoodhaaf dubbannu abduseen amma kaafaawoo jettan hin beeku maal dhaabarraa bilisa abduseen akka oromootti garuu mootummaan kun sirrii hin jiru inni qeeqana sirrii dhukkeerraa kaafna akka oromootti dubbanna paartii bakka buune otoo hin taane garuu ijoolleen biltsiginnaa deeggartu keessaa namuma bilchaataa tokkon dhabe taa'etuman xiinxaleyan shamarran jaraatis yoo laalte warra koomentii gaafa namaa kennu koomentii 70 namaa kennu meeqaatii warra biltsiginnaa deeggaru kana koomentii jarri walii kennan ilaalaa lubbuu koo onnee piis biutiful kaat kitkit yeneemaar ashaankulliitti isa babarrisu nama koomentii 70 walii kennu qofitti hundisaa ijoolleen biltsiginnaa deeggaru gowwaa annan qaafadha koomentii jarri walii kennan lubbuu dhiiratu fa'i lubbuyyee beautiful I love country kinkimpirii quncimxirii qimphinxirii warra jedhu walitti dacha'ee biltsiginnaa jedha gaafa koomentii si arrabsuu jedhee faandoo maaloo diqilish bixixir kaasaa ma arraba gurguddaa nama jibbisiisu arraba fofokkataa nama arrabsa warri biltsiginnaa deeggaru yaadaan si mormuun beekanuu afardeen maalii girrisaa warra baandaa wama achiitti jedhamu gaa mootiin gojaraas gowwaadhamsi yaa ijoollee biltsiginnaa kottaa nutti siqaa nuti warra qeerroo ilmaan oromoo kana siqaa arraba sinurraa baraa isin bashannansiisaati isin siyaasa isin barsiifna nuti wayyaa ajaa'iba shamarran biltsiginnaa deeggartus wamti siin haasoftu hin jiru lubbuu koo I love you leenca koo bareedduu koo sweet cat shoot my god dhiirri isaallee waliin akkas jedha wannaasaa jechuudha itti bashannanta mar dhiira biltsiginnaa deeggaru kana koomentii isaa jala galteetumayyuu tisnaannaallee zima bilee yaasnaannaanyaal biltsiginnaa warri deeggartan otuu isin hin jirre maalitti dabbaramna maalitti kolfina arraba isin nu arrabsitan nutti bashannanna koomentii isin walii kennitan nutti bashannanna koomentii isin mootii keessan jala deemtanii leenca koo itti naamuddii ati bar wanti isin barreessitan leenca koo itti naamuddii malee waan inni godhu wahii wanti itti godhaatu kun sirrii miti sirreessi boota kanatti sirraa'u qaba jedhee nama yaada kennachuun beekna dacha'ee walitti adii qoonjoo yeneemaar sweet I love you I
Way biltsiginnaa kana. Baguma rabbiin keessaa na baasiyan. Waaree salphinaatiin ni yaanu biltsiginnaa ta'uu dabar. Anatu yoo na biltsiginnaa keessa jiraadhe. Warruma ammaa I love you sweet. I love you cat. Maaree liyyuu koo ijarraa fi bara 2020 keessa bara 2021tti galleerraa. Bara kana keessa dhiirri bareedduu koo qashtii koo ijarraa naa hafi sin jaalladha love jedhu wajjiniin abduseen jara keessa taa'ee waamama taanaan Allahu akbar of ajjeeseeraan wayyaadhuma kanaan akkanatti of ukkaamseetu marra falaa aariidhaan jechuudha otuun biltsiginnaa jiraadha. Baguma rabbiin insha Allah baguma rabbiin jara keessa nan taasisan wallahi ofitti nan tidheedha. Zubeeda dhaamsa obbolummaa harraa kaaftee yoo si ta'eef inni Zubeedaa yaasin jedhee feesbuukii banatee jiru. Ijoolleen Oromoo biltsiginnaa namti jala deemee lubbuu koo liyyuu koo jedhu yoo ishii ta'eef ammarraa kaasiitii ijoollee Oromoo taate kan intala bulguu kana addisii jala jirtu of jalaa bulookii fiti. Amma baalageedha bakka namni kaatee guyyaa keessa viidiyoon si akkan gadhiifamnee fi kara biltsiginnaa dhaqxee abbichuu koo ati leencaa maaloo jettee faarsuu jalqabnaan baddeetti bakka bulookoodhaa of jalaa biltsiginnumti jalatti dachee lubbuu koo liyyuu koo jedhaanii oolu. Waan nama dhibu immoo biltsiginnaan miskiina wanti jedhu ta'an guyyaanuma tokkittii faarsiin bakka ati jara biratti gootaa leenca koo itti muddii tamiriin halkanii guyyaa abiyyi musti goo jedhaa turte barreeffama tokkittii dhumaan iyyuu hunda miskiinichaa asumaan leenca koo gootittii intala diggittii koo diggiyyoo koo mana jechuun ni jammaran. I love you jedhaa jinaa jedhame ijoolleen biltsiginnaa si yaadeeraayyuu silaa koomintiin keessan I love you. Maar meedaan jedhaa rabbi ati gisee tokko koomintii jalatti biltsiginnaa yoo jala jiraattan koomintii keessanii yaadefannaan I love you maar naan jedhaa sweet beautiful jedhaati koomintii 8 wayi ashaankulliitti si utaaltu wayi ollaa darbadhaame sanittiin bashannana miskiina kaasen bakka natti toltu bar miskiinummaa keessanii. Ijoolleen biltsiginnaa yoo koomintii koo kana jala jiraattan adaraa shamarran fa'i beautiful naan jedhaa qashtii ijarraa hafi damma koo damma daamuu koo bara jaarraa 21 namni koomentii kana bara meeqan argee bara 2014 keessa walii kennamaa ture innichi love qashtuu ijarraa hafi in bareedda damma koo baguma koo taate wayi jedhanii ashaankulliitti 70 koomentii jalatti namaa kennan bara 2000 waggaa 7 ga'eera jechuudha wanta akkasii hafuun. Har'a garuu mallee ijoolleen biltsiginnaa waan sana fayyadamti waan ta'eef maaliif biltsiginnaa deeggaranii jechuun ittiin faradamu. Miskiin naachuu baqa miskiinochi waan deeggaranuuf waan hin deeggarre waan hin beekneef deeggaru. Faxaarii yaasibaachuu rabbiin isin haqa jeelchuu hunda keessa jiru. Na arrabsaarum yoona isuma ammaa na arrabsaarum arraba jarraa ilaalaa gaala arraba jarri na arrabsanu koomintiidhuma kana jalaati biltsiginnaan gaafa jarri na arrabsanu ilaalaame waa biraan jedhina arraba biltsiginnaan na arrabsu Anwaar koo isin galchaame Anwaar Qaasima mee nama dhufee na bashannansiisu arraba awwajjechan jedhaaru kana irratti mudannoo isin mudate arraba jarri nama arrabsanu ante duqeet rais zaakir qashtiitiyya si yaadee boo baga dhufte siin jenna Anwaar keenya bahii deebii hin jiru yoo akka namni si galchuuf vaayintiin I love you Anwaar I love you yenee qoonjo ijarraa fi baay'ee bareeddaa damma koo qashtii koo qashtii koo ijarraa naa fi sweet riyyee kana buloo godhaa shamarranii Oromoodha. ሮዝዬ እኔ ፍቅር አንቺ እኮ ውስጤ ነሽ መንግስቲ ሀደኬቲ አይ አብዱሴ ኺያ ቆባጪ ሰነመራችተን ያለ ስንት ኮልፌ ዲነኮ ስተን ኮልፌ ተበተን በሄ አይ
Adara rabbi ati bashannanaa mi ofirraa kolfaa sheer godhaa nama 200 qofanna daawwataara maa inni akkanaafon. Zubeedaa Yaasin bakka jirtan nutti yoo argitan qabaatii natti fidaa ulee kibriitaatiin hin garafa. Maraatteetti bilisiginnaan. Zubeedaa Yaasin garafamuu qabdi ulee kibriitaatiin garafamtee sirriitti deebiteetiin. I love you naan jedhaa kan bilisiginnoonni silaayyuu hojii keessanuu. I love you sweet cat isin akka takka. Hangaasaa jala deemee nama leenca koo jedhumu a'uudhu billaahi samii'il aliim. Ila riippi juuntaa wanti jedhamuun beeku juuntaan maannetu jetteeni gurra murte jooraachoo biqqorra xiyyemma haquuti noom yaawol wama dhagahan wama taayyan jedheen qofetti. Girrisaa walloo eegarameenyaal amma dhalaa afeeruun barbaada dhiirinatti hin argina dhalaan as jalatti kottaame rabbiyaa sagalee keessa yaadeera. Dhugumaa bilisiginnaan as jalan jiran si akka indaanqoo ifaarraa fuuyaan. Wallahi bilisiginnaa kana otuu aangoon xiqqoon siinaa kenname waan inni itti godhu. Mechuu dhugaa yaala seekoo yoo sittaare qashtii koo obsuu qabda yaabdu seekoo yoo sittaare qalloo koo obsuu qabda yaara seekoo. Maa sittaare qalloo koo obsuu qabda yaala seetoo. Nama 210 qofa ittiin na dabbaree jira mee 300 galaa 300 wal waamaatii kaameeraan maal abbaasaa garagalaree dayyees mina hinatti no yoo sittaare qalloo koo obsuu qabda yaa qashtii koo ifaan qalla yaara seetuu yoo sittaare qalloo koo. Gaafa jireenyi si dabbaree qophaa kee mana keessa ciibsee wanta reentiri jedhe dhuftee akkanatti bilisiginnaa arrabsitee mataa bantee. Tamrii kana du'aa kadhaa fi rabbiyaati akka rabbiin cinqii keessa jirti maaliif otuu akka bilisiginnaan diina Oromoo ta'uu beektu sababa mucaasiitiif jecha suma siin rakkattee amma kun otuu inni namatti bar nyaata kana otuu inni hibicha sittee dhugaafa nyaattu giddiidhaan dawaadha yennaan jiraachuudhaaf ana siin akkana halkanii guyyaa. Tamrii nama rafiitii irraa ka'ee abiyyi mosti goyoo hin jedhe malee hojiinnaan hojjetamu jedhutu har'a ka'eetuma qayyarame mootummaan keenya abiyyi nuti kanaa manaaf kabdaan natti ulfaata baay'ee kabbadeenya. Waman jedhu rabbi siifa birmatu tamrii keenya maal goona gaa mootummaan abbaa irree mucaadhaan nama sodaachise akka of nama deeggarsiisu sirratti argine kunu rabbiin furmaata siifa godhun talo jaallattee miti waan ta'eef. Akka nama jaallate abiyyi sirrii jiruutti immoo gaafati gabbaate abiyyiin koo akkanaa maaloo koo kanaaf jettu garaana nyaatta. Ajaja achiisitti dhufe taqabbaluu waajiba. Kunoo koominti jala argitanii arrabni jara bilisiginna isinis akka bilisiginnaatti nama arrabsuu jammarteeti tamrii nuyyuu rabbi si akka jechuman. Intaloo ati sababa dirqamtee fi akka bilisiginnaatti gowwaa taate maaloo waanuma bakka arraban arraa nama arrabsinin ishee. Ati duraanis garuu antini wayiiti beektaa. Nama hangaasaaf taa'ee shuraa barratti hojjechiifatee faarsaa ture waan taateef faarras yoo achi deebitesi paartiidhuma harroota akka keessanii argattaniitu taa'ee hangaasaa shuraa hojjechiifattanii. Duraanis gaafumaati hangaasaadhaaf taa'ee ofirratti hojjechiifattee leenca koyattu bakka wallaaltuudha garuu har'a dhugaan galeeraaf jenneetu manti ni turre. Nuti bilisiginnaan hojii irra jireedhaatti dhufeedhaan a'uudhu billahi mina shayxaan rajiim la'natullah alayki warra bilisiginnaa
Viidiyoodhaan hojiirra jirra jettu maanni hojiin isin irra jirtan kun hojiirra jirreetti qoysiifan dawwala asirraa ba'e mee zubeedaan dhumti waan isii dirqisiise kana natti himattu boossee natti himatti jedhee san abdii qaba boossee abdusee wallahi viidiyoo wayii nama biraa qaba garuu maaliin godha liinaa dinqisiifadhu malee otuu dinqisiifateen bira darbuun barbaaduun nama hojjennoo qabu liinaa liinaa tokkummaa baay'ee nama dinqisiifatamuu qabdu nama hojjennoo qabu way ajaa'iba jaarsis otuu inni biltsiginnaa ta'uu isiin shamarran ejjennoo qabdu akkasiiti kan barbaadamtu yoo jaarsaa miti eenyu dhufe ejjennoo si ilaalcha si jijjiiruu hin qabdu jaalallee yookiin jaarsaa jettee dhalaanni dabanammaa isa jaarsaa amma tokkummaa wal fuudhanii jiru miti inni biltsiginnaa ta'uu yoo barbaade maal ta'u isiin garuu dhaaba siirraan jijjiiramtu amma yoona ejjennoo qabdi namni jaalallee silkiidhaan janajjaneef jedha yoo sila biltsiginnaa janajjane amma zubeedaa yookiin biltsiginnaa way janajjantee galabbaxamteefni dhalaan kan biraatis yoo ka'e tokko biltsiginnaa keessaa janajjane asumaan biltsiginnaa taati yoo kaafa'u keessaa yookiin immoo montirii keessaa janajjane achi taati isiin heerumteellee ejjennoo siin jijjiirranne naaf galateeffadhaan tala kana galatoom jabaadhu ejjennoo kanaati garuu warra akka zubeedaa kun sheexanoonni liinaa tokkummaa fidachuu qabna ofitti deebisna siin jedhaaru dhayxee jennaan tarkaanfii doktor Abduseen sirratti fudhatanu nan komatin batalee shamarran wallaggaadhaa waahii qabsoo beeti ejjennoo qabdi biltsiginnaan taatu yoo duute dhugaan isin jedha yoo duute shamarran wallaggaadhaa biltsiginnaa deeggartu arguu sin fedhu arguu hin jirtus shamarran wallaggaatu iyyuu sanuu immoo biltsiginnaa faarsiti jechuun zubeedaan ajjeefamuu qabdi fannifamtee qamisiin fuulatti hidhamee alangaadhaan gizee dhibba garafamuu qabdi dhugaan isin jedha alangaadhaan qamisiin irraa ol soqolamtee chua dhiira sakamtu viidiyoo kan keetiin sodaachifnaan biltsiginnaa deeggarteedhaan garafamuu qabdi dhugaan isin jedha yoon sittaare qallooko obsuu qabda yaada seekoo naasir imaam jedha tokko isaa ammoo maaliif funyaan babal'atu warri biltsiginnaa kun maalinni garuu bifaan nama arrabsuun illee cubbuudhaayyuu mee rabbi haqqiinuma rabbiitii walitti himnaa koomentii kennaatii dubbii koo kana sobaidha mee nama biltsiginnaa deeggaru keessaa namuma bicuusii funyaan qaxxidhaa qabu akkuma doktor Abdusee kana hojjechuudhaaf osoo hin taane bakka uumamuma rabbiin tin'imti kan warra biltsiginnaa deeggaranuu mee funyaan jara laalaa adda kana laalaa dhagaraa isa waa faffalaxu fakkaata funyaan immoo asiin guyyaa torbii tokko keessa deemta laaf bal'inni hamma naga la maal konoyyuu bareeda boo funyaan babattatu jin wama dayyuusi wal fakkaatu ofitti wal ga'e isaa si arrabsa gaafati immoo piroofaayilii isaa jala galtee sakattaatu namuma akkamiitu nu arrabsaa jira jettee a'uudhu bille dajjaal inni hin dhufa jedhame nutti himame dajjaal inni ija tokko inni bareedaadha dajjaal inni fiichi dhufu ija tokko sun gaafa deeggartoota biltsiginnaa dhiira jaraafee bira galte shamarran bira immoo gaafa dhayxe shamarran biltsiginnaa wama eegee reettii lilliqimsite ifa fakkaatu mataan irra jiru guttuu arrabni inni si arrabsus akkuma isaa funyaan babal'aa wayii tisdaandaallee bakka namni gaariin otuu si arrabsa isitti dhaga'ama dhugaa garuu warri si arrabsu kun jedhaa wayii funyaan akkana babal'isee adda akkana godhee bakara namaa jedhee nama arrabsa wayii Abdusee kiyyaa ati bar ummata biltsiginnaa kanaaf dawaadha way ajaa'iba antee jiil kuulloo jeesii tamaam kayetu maxxaa dammoo antee jiil ileenyaan kunoo lama qabama kanaa wal ila evaa kaachuu dhaamsa dhumaan dhaabbadhee irraa baha ijoolleen biltsiginnaa mee namni ani dhiira ofiin jettu shamarranis yoo taate mee feesbuukii kee jala suuraa kan kee gadhiifataa nama arrabsu woma dinnicha intinii keessaa biqqilee fakkaatu tuyyuu piroofaayilii soba sobee hindiirra ka'ata
suuraan tini irra kaata du'ee badee piroofaayilii ofii kaatu ofii namanu waan ta'eef fofokkataa bichaan nama arrabsu. Kaleessa maalin jedhee poostii godhe nama biltsiginnaa keessaa of ta'eetuma yoo piroofaayilii isaa jala galtii nama akkamiiti jettee sakattaate hin argattu baay'ee jira. Of dhoksanii du'anii badanii nama arrabsu. Biltsiginnaa keessaa namummaa of ta'ee nama arrabsu tokkoon dhabee jedhee hin barbaadeen dhabeen. Nama of ta'ee nama arrabsu tokko dhabuun baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee baay'ee na gaddisiisa. Nama of ta'ee nama arrabsu tokko dhabne wallaahi. Saboo kiyya sabaan boon ummanni garafamuu qabdi jedhee itti murteessee jira Zubeedaa Yaasin. Sababa viidiyootiif kuulloo sagaxeene kuulloo sagaxeene naan jedhu tokko jeesii tamaam jedha. Rabbi si haa qajeelchu yoo antini naaf xanyaa taate silaa naaf xanyaane. ምን አይነት ሰው ነው? ቆይ እስቲ ፕሮፋይሉ ግን አይታየኝም። ኦ ማይ ጋድ ቦርኮ ነው በቃ ፈጣሪ ወይ annama akka ijoollee biltsiginnaa funyaan babal'atu kana argeen beeku wallahi. Shamarran mee evaayintii argadhaa. Shamarran isinii yaade keessa sagalee keessaan funyaan keessa baafadha. Shamarran evaayintii argadhaa mee cal jedhaatii kottaa isin jana asirratti isin jana feesbuuk irratti arrafaan jiruuti ta'an bula yoo barbaade inqilifin biyaalay kaffa'amee jiraayyoo saayyoo baxaaf kaftoonyaal si dabbireኝ biltsiginnaa irratti fataa jenna. Jetteen talii dheengaddaa dhungatamtee kaate. I love you so much jette. I love you so much. Min ayinat I love you nesh bannaatish. Amma karaa intalattii dheengaddaa na yaadachiiftanii yalan qophaa ciisu. I love you so much. My best friend no maadam abbo. I love you my best friend nagarna shedhee bannaatish. Shamarraniif malee ergaan jiru baay'inaan sagalee shamarranii yaadaa jira waan ta'eef. I love you my best friend kiyya. My best friend kiyya. Akka malee. Hayaata gaaroo ati biltsiginnaadha moo maalime? Sukkaara sitti ka'eedhaan fakkaata abiyyiin faarsee ta'e yeroo tokko tokko. Tamaam Huseen Abduseen erga yoomii biltsiginnaa ta'e beeka. Abduseen bar biltsiginnaa miti. Abduseen warra biltsiginnaa ta'eeyyuu likkii galchaa jira. Har'a tallaaja hareeraa tokkorraa poostii goonaan ijoolleen gandaan maraatu tokko akkam tallaaja hareeraa keenyaa nu jalaa xuyxaa jedhanii maraataa jiru waan ta'eef qirra ibalaachuu tamee kiyya. Nuti bar abiyyiin jimmaan taanee wanti nuti qeeqnuuf gandummaan habaduuf gorsaa ijoollee warra tallaaja hareeraa sanaaf jecha yoo tuqame abiyyiin maaltu adda isa godhe biltsiginnaa taanaan diina Oromooti kalas. Nuti bar gandummaaf miti nati. Kan nuti kamaal galchuurraa dhukkee kaasaa jirru sababanni jimmaan ta'uu dhabeef miti. Wanti nuti abiyyiinis likkii galchaa jirruuf sababanni biltsiginnaa ta'e naaf xinyaa jala galeef. Kamaal galchuutis akkasuma. Kanaafuu wal gorsaa gandummaa keessaa badaa dhiisaa ta'uu idabbiraan. Kamee kiyya jeneraala kiyya. Sangaa duriitiin qotuun hin jiru. Dheengada caalaa bultumee sirba qabsoo bara 2000 meeqa keessa dhukkee kaasaa warra gaafa bal'atsagu dhukkeerraa kaasaan jirru. Saaliyaa Saamiirraa maaliif dhukkeen kaafamaar? Biltsiginnaa taate bakka likkii galfamti. Fayyisaa Leellisaa bara 2016 keessa harka isaa addunyaa duratti intini ol kaasee
sagalee dhageessise har'a biltsiginnaa taanaan likkii galchaarru maal gandummaadhaaf iyyuu arrabsuu dhiifne akkam kamaal galchuu na jalaa tuqamaa jechuun immoo inni kun waa biraati waan ta'eef dhiisaa koomitii nama baay'ee dubbisaa ooleedha kamaaliin na jalaan tuqan jedha namni baay'ee. አይ ሀያትዬ ሀያት አጋሮ በቃ አንቺም ወደ እንትን ላመጣሽ ነው ሀያቲን ከና አሰንፍዳ በሬዶ ትያ ምን አባቱ ይደውላል ብሎክ ተደርገ ያር ብሎኪ ጎዳምቴ በገገመድ ከራሲ ተነዶንገዱ እቲ ተኩ ጎማም በጤና አንጋሪት ናጉራ ነመን አረፍሳሩት ሪዬ ከነና አረፍሳ ጅራ ናፈርጊ ፋይዳው ሴን ላስገባሽ እንዴ ኮቱሜ ጊዳንቺ